haadha abbaan isaa baasanii fi Abubakar Usmaan Odaati jedhama maqaan haadha abbaan baasaniif. Garuu abbaan isaa Usmaan Odaatii fi haadha isaa Zaynabaa Galmoo Irraayi bara 1895tti dhalate. Bakki inni itti dhalate baha Oromiyaadhaa godina Harargee ba'aa aanaa Gooroo Guutuu ganda Saphaloo jedhamutti dhalate. Maqaan isaa Sheekh Bakrii Saphaloo ganda san maqaa gandatti dhalatee sanii ni moggaafame jechuudha. Akkas. Haa ta'u garuu Sheekh Bakrii Saphaloo Qur'aana amata 14tti Qur'aana haffazee fixe. Achi booda achi biyya Arsii iddoo Waayibar ganda Buroo jedhanii achitti godaaneeti Sheekh Abdallaa Waleensuu irraa kitaaba garagaraa baratee achi booda ammaas eega san fixe booda Carcaritti deebi'ee Sheekh Abdallaa Waleensuu irraa eega barate booda raawwatee amata amanni isinii hundinuu akka dhaloota akka lakkoofsa Awurooppaati 1922tti godina Harargee lixa iddoo Carcaritti deebi'eeti nama Sheekh Umar Balballeetii maqaa kana dhaga'uun dhabda. Sheekh Umar Balballeetii irraa ilmii hagana darajaa isii qiyaafnee himuu hin dandeenye barate jechuudha. Garuu immoo wanni ajaa'iba isinitti ta'u Sheekh Bakrii Saphaloo eega ilmii islaamummaa madditti wanni inni hundeeffate seenaa Oromoodhaa manguddoo garagaraa irraa barachuutti fufu. Barnoota amantii madditti seenaa manguddoota irraa dhaga'ee saniini qabsoo Oromummaatti seene booda jechuudha. Qabsoo Oromummaa keessa kuteeti darasoota 1000 inni barsiise. Qubee baaseef qubee sanuti afaan keenyaan qubee teenyaan maa wal barreeffannee waliin qunnamne jedheeti darasoota qubee inni baase saniini akka wal qunnaman godhe. Qubee saniinuu akka wal qunnaman godhe. Wanni ajaa'iba isinitti ta'u qubeen inni baase san gartee namni kumaatomni warri barate hundinuu achumatti qilleensa irratti hafte jechuudha hanga ammaa jechuudha. Ammoo kana qofa osoo hin ta'in ilmiin inni barate keessumattuu Sheekh Bakrii Saphaloo afaan 7 dubbachaa ture. Waan ajaa'iba isinitti. Afaan inni dubbatu kuni afaan Agaree, afaan Amaaraa, afaan Xaaliyaanii, afaan Ingiliz. Afaan 7 nama dubbatee katabee dubbisuu danda'u ture. Wayitii isatti barruun inni katabee fi wallaansoon inni godhe dhugumatti gartee inni Sheekispeer Oromooti jechuu ni dandeenya wayitii isatti. Nama gartee afaan isaatii fi sadarkaa olaanaa namoota gayan irraa kan duraati yoo jenne soba hin ta'u. Sheekh Bakriin akkumaan isiniin himetti Sheekispeer Oromootii jechuu ni dandeenya. Afaan loqoda 7 jechuun afaan Oromoo irraan isinii deebi'a. Afaan Arabaa
afaan Soomaalii, afaan Amaaraa, afaan Xaaliyaanii, afaan Adareetii fi afaan Ingiliz barreessuu fi dubbisuudhaan nama sadarkaa guddaarra nama ga'eerraa tokko jechuudha. Ammallee namoota hawaasa keessatti sosochiinsa adda addaa godhuu badhaasuudhaaf hin deema. Karima Hamza. Fathiya Dawood. Ammallee Caaltuu Nuuree. Hamile oli khanna ka hamile oli khanna. Akan ogo de. Biyya gidduutti waan adda addaa godhaa hawaasa gargaartii hawaasa kan cinaa dhaabbattii goota akkanaa dhawaa fi Yeah. As garagal certificate में? Yeah. Akan. No, nama khani. Ammallee Fathiya Dawood Direedowaa Global Networkiidhaaf hojii adda addaa hojjechuudhaatti beekamtii Fathiya Dawoodii laasaadha. Hamile ya. Ammallee Caaltuu Nuuree isiin tun bara 2012tti Amaaraa fi Somaalee gidduutti Oromoo fi Somaalee gidduutti ijoollee teenya dararuudhaan bu'aa hawaasni keenya achitti akka firraa dhulku godhuudhaan akkasumatti nama madoo isaanii akka wal aanan godhuudhaan maallaqa sassaabuudhaan hojii hedduu hojjettee hojii babbareedaa hojjechaa turte. Ammallee Direedowaa Global Networkii keessatti akka afran qalloo hundeeffamanii afran qalloo dhufanii asitti waan gaggeessan san akka gaggeessitan qooda guddaa shoora taphachuudhaan nu keessatti argamuudhaan. Yeah. Hamile. Yeah. Wayyaada ati galatoomaa adde Tereezaa hedduu galatoomii nu boosita